jirji'anii yeroo isaan walaloo baasanii walaloon taphachaa turan. Kaayyoon isaanii diin rabbii islaamummaa fi sabboonummaa Oromoodha. Takka diddaa gabrummaadha. Mootummaa abbaa irree kan Amaaraatti fincilanii gaara isaanii keessatti dahoo godhatanii Amaara asirraa haxxee kutanii waraanni asirraa ka'e Migdishorraa ol deebi'ee eega asmaadheeffate asirraa ka'ee hanga Awaashitti kun hanga roo'eessa ga'e waraanni gaabsanii. Asirraa dalloon baddaa tana hunda eega qabate mootummaan dargii uummatatti iyyatee biyya alaatti iyyatee akka malee dha'uudhaan Raashiyaan iftuuba deebisee haalli qabsoo isaanii faca'ee namuu hireen isaanii hiree baqattummaa taate jechuudha. Gariin isaanii isaan keessaa namni akka Hasan Juureedha. Osoo takka Amaaratti harkan kennin akka gaafa guyyaa qabsoo bahee biyyoota adda addaa biyya akka Falastiin, Kooriyaa deemee kumaandummaa waraanaa qara'ee osoo waraanummaa geggeessu. Eega jaarran abbaa gadaa waraana irraa gartee maanguddummaadhaan karaa gartee biyya biraa deemee namni waraana geggeessaa bakka bu'aa Islaamaa Oromoo takka afeelloo ture Hasan Juureedha. Seenaa isaa akka isiin akkatti qabbanoo itti naaf galuu didi malee. Hanga guyyaa wareegamuutti, hanga guyyaa shahiiduutti takkaa osoo hin galin lubbuun isaa dabarte. Rabbi jannata isaaf haa kennu. Seenaa isaa maanguddoota isaa wajjin qabsaawan haasofsiisee kan isin dhageessu ta'a. Akkasumas qabsaawonni Baalee qofaa miti. Gaarri kun hidhaa qabsaa'ota walitti hidhan asii fi gaara mul'ata. Akka waan gaarri mul'ata. Gaarri kun gaara mul'ataa irraa qabsoo fuudhee asiin harannaa bulluq. Achiin haga xuulaa maal jettaniin xuulaa duubee jirinaal xuulaa duubee Gujirraa qabsoon tun asirraa kaatee hanga biyya Oromiyaa tana hunda wal geesse. Seenaa Haaji Adam Saaddoodhaa asirraa ka'ee qabsaa'ota Baaleerraa ka'ee Maccaa Tuulamatti gidee deemu isaa wajjin karaatti hogguu qabame waan ittiin ergamee waraqaa san sagaran seena je'ee takkaa shintibeetii waraqaa san nyaatee wanni gara anu baate garatti nu deebitee waan feetan nu godhaa ka jedhe. Seenaan dhiira tanaa irraanfatamuu hin qabdu haasawamuu qofa osoo hin tahin bakki isaan taa'an gaarri dhaabbatee akkana daawwatamuu qofa osoo hin tahin bakka san dhaqnee ilaalla je'eetiin wallaahi hiriyoota kiyyaa Hasan Muhammad akkasumas kaameramaanii keenya beekamaa obboleessa keenya Ahmad Nur Sheekh Abdul Hakim Haji Waliyyii akkasumas abbaa keenya obbo Zubeyrii Adam abbaa gaaraa jechuudha. Gaara kana hayyama isaatiin malee andi sawu bahuu kan dandeenye hayyama isaatiin takkaa inni nu deeggaree nu kabajee baga nutti dhuftan biyya teessan dhuftan namuma akkanaan dhufne je'ee nu wajjin ilmaan isaa wajjin bahee gaara kana karaa nu jalaa ciraa akka isin gartan sanitti gaara kana nu baase. Hunda isaanii maqaa qabsaa'ota keenya warra dabaleetii fi maqaa rabbii caalamaa kan har'a nu dhaabeetiin galatoonfachuun barbaada. Galatooman isin hin jaa. Akkasumas sabboontota saba Oromoodhaa kan alaa fi keessa jirtan warra biyya bakka tana arguu feetan warra bakka tana keessaa hu'an seenaa Kamaal Hebboodhaa gaara kana dubbatu. Gaara goonii kana na gaafate maqaan gaara kanaa maal jee na gaafateetiin rabbi jannata isaa naannoo kana hundatti tumarraa walaloo barreesse. Gaara goonii biyya qabsaa'otaa qabdaa ittiin booni jedhe. Inni waan san jeetiin dhufe kan ammoo dhaqeetiin gaara san fi ammoo fagoo gandi keenya gaara kana jala akka gaara kana gubbaan baane amma teessoon biyya kun beeytan dirri dhawaadhaa gara dheertuu san irraa dhufe gaara kana baheetiin argaa lubbuun du'aa jiruu qabdii lafa abbaan kiyya keessatti qabsaa'e abbaan kiyya dhiira wajjin keessatti mari'ate bakka abboonni teenya qawwee itti dho'itti ilaala jee akkasitti dhufe baga rabbiin anaafis mijjeessee as dhaabee ammallee egaa karaan kaallayyaa kareef gartan sanii nagayaan rabbi nu haa galchu jechaadha. Hanga sagantaa biraatiin wal garrutti gara saahiba kiyyaatiin isin dabarsaa. Sheek Hasan Muhammad Aagaa mu'azzina Masjidu Salaam magaalaa Miicaati. Mu'azzina qofaa miti. Imaamaahu teknikaa qilleensaa maayikiroofoon akkasumas waan masjidarraa badeeti. Tana qofaa miti. Dalagaan isaa hedduu isa biraallee ta'e isin himuu ni jirti. Hangasitti isa hojjaasaa. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الناس
أيها المستمعون جركين دوبا وان براك وان دبلون قبو نمني نمر بيكوتوكو يو دبته دبين مجلا فتاجان نمني نما را مبين توكو نما بودا يو هاسوي دبين نمر بالله سجتي أورومون كنافقا أني بالله سولف كنتين تولشو ما فين دبدا نما تولتوف ربنا هاتاسي سسينين جيشا كنافقا شيخ ميكائيل حسين واقعيو بيسان راكائي غارا كنا نولي فيدي إسين اللي غرسي سوداب غلطومي إسان جيشا أكاسوما إسي ورد أغيفتا جرو كبيا كيساتي في كبيا ألالين غلطوما إسينين جيشا صاحبان كيا جولك إيرو تنافي أبا غارا كريف إني جيو زبيري آدم كوالين أولباني إسان اللين غلطوما جيشا أني واني إسينين جيشو بربادو أها أوروما وانجت يرو هاسويتو يرو ممايتو وانجتو نوتي رئي مسانو وانيك أليفو تانا جت تيرو جت دوبا رئي تنبر وانو مالسينوك أليفو تيرو دا جت وانو مان غارا كانو بانيفو كنو بكتن أكاسي بر وانو مان غارا كان باني لفاتي قدو تنا غارا تنتي فراني ديمنيفو بكتنا إسين غرسيسو إسينين غمتشيسو داف أولبان بوتان تون أكو مريب إسان جانسانغا بوتا ورّي أنغاوتا ورّي قبصو كيساتي أكاسي تيوني جي كراب ريف إسان مكار أوانسون إتي والمريحاتو بك إسان تاان بوتا وانا مال جاني مكاني تسيري إرى تانسا مكانو سي واني قدتي سنة أولي مسارا جارتين نياتي دوبا أكاسي بر مسارا بوتا مري منا مري فدريشين تجانسان بوتا ساني دوبا سانيفو أرغا لالا إسنين جيشا كنافغا يا جركينيا واني غرانا منياتو دوغاتي والله واني دوغمت غرانا منياتو والله أكا دوغاتي مالي يوكا جيتان تات سي لفا حاغانا جيتو تان لفا بلقو كان جيتو تان لفا أماليك أبسوك أبدو تسيناك أبدو تان همان تاكا إراتي دلغامود أبدي أمتا كينا كبياتين أمتا كينا كبيا كرات أبودان إراتي دلغاتو دادب أمو ورّي همناك أبو كرا اتباسو أبي لفتي حاغانا جيتو أكانومت بوسونان ككنيفني توكو مكرنجير كلافتي تاكا قطمتي إرنجير كواني تاكا رد دلغمتي إرنجير أكاتي تاون أبوان برادي سي بنين سماهو أسقبات تنغرتو دوبا بنين سماهو انجيرو بنين سو توكو أسرتي أورسيسا وان قدا توكو والله بنين سي قابينيا بيتينيا كهوغوتان ميديا ورابدني نغرتيف تنسان كناف واني تاكا كونو قبان جيتو أكو مسيل لالتاني غرتان كان موه قباتو بيچاتو كاتي قبات أبتا لفتانا obboleeyso yoomillee taanaan karaan itti bahee wanni ajaa'ibaa takka asirratti nu dalagamuu qabdi karaa rabbi itti nu haa baasu du'aa isinillee godhaa jecha keessan ammoo du'aa godhaa tattaaffii isinillee godhaa isiniin jecha wabillaahi tawfiiq assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu asumaan gara obboleessa keenya kaseenaa qabu Zubeyrii Aadamitti isin dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبجم توتا أجتوتا نراجع ونراجع جرتانيس أما قيام كن قيا غاري لا قيا بوليسك إن ميكائيل اللي والأرجني أكا غاري نلين سينا بكا كبتاون تيتان أرجو بربادني نلين نقرسيفنا جنة ربي كنا قبلنا ديمنا قرسيفنا وان تيب واسدي إمي أفتيجان واسدي إمي أسيم بيك نوجد واسدي ونسيم أفتيج ترجابات تبجان دايم إني أواجه ككتجان دايم قمنا قبتات الأولى إني قبل اللي مكتة قدر اللي مئة إمام بيك وجد وقته جد أم قمني الرمنا مو كنا تكيرد الرمني دمي ما وجه رقابة هفجان برمسي إني ما وجه ككتجان برمسي أن إني ما وجه ككتجان وري بارتين رامبه إنك ورق أما جرى قلتنا ملء وما رامبه وجد وقته جان وري برمسي رات كان رجيم إمي وجه ورق قلتوا ملء أنا ما رامبه وجد وقته جان وري إلمي قد فجأة الرق أرجع مو هو إلمي إن بوفتي رقابة هفجان كان أمور ديمني تاني رب وان دبتشون نتمي أوفنيب تاسدي سوين ديمني تجرمتك أبني أما فاتاتو غاري كن نمو غاري كن أكتمي أولين أجرتني أكت أمو سينوت أبصون أسين دورا لكيساتيت إن بيتني نو أمو رقابة ناف لفتي كن نمي أو جغني كن أسين دورا أسكيتك أبصاو أما حسين بولي دورا غرتي حسين غرتي برغول أدچا
warri takka jedhee gaafa duraa biyya tana isaa waliin gaara kana seenee asitti dhokachaadha bakki bootaan bareedduun joftu kana jedhee awwal garsiilee Huseen boruu dhaddachaati karaa kaaka malee Alii Jaarraa Gildi kaaka bakka Ahmaggaaroo namni hedduu kaaka Sanjuuree kaaka malee Siraaj Haajiifaat warra dur as keessa ta'e nama hedduu kaaka Huseen Waaqayyoo nama hedduu as keessa ta'a nullee ammoo nullee asuma jirra Abdaa Jaarraa dhiira hedduu as keessatti qabsaa'ee jira. haa taatu qabsaa'uun Oromoo kan tokko lama jennee keessa baahuu hin dandeenyu akka Jaarraa Abbaa Gadaafaatti deemanii as dhufanii ilaalanii wallahi deemanii achi hariiraa dhufanii asitti mari'atanii asirraa deeman jechaadha. Haa ta'u malee lafa kenna akka isin jirtullee hin agartan akka isin dura irra dhufnellee hin agartan nama waa sadii beekuu waliin mari'achuun gaarii jaan ka ammallee keessa jiru ka keessa dabree ka ammallee itti deemu gara itti deemnu ammallee adadumaa waan gaarii argaa jirra adadumaa waan bareeda agarraa mootummaa teennallee mootummaa gaarii rabbi nu haa bulchu ammaaf ammallee gizee biraallee karaa kanallee itti nu yaada lafa akkana jiru sana akkana amma lafa kana nama hedduu sila argisim gaagurti amma irra hin jirti cinaa as keessatti nama hedduu asirra qaba kan Muhammad Kadir Baaqee kaaka Muhammad Ahmed Ali Yaaga as gubbaa qaban jechaadha. Gaarri ammoo lafa deemanii guyyaa tokkotti keessa bahanii hin dharree garuu gaarri keenya turizimii ta'uu qaba akkuma isaan jedhan humaa irratti isaan amma bakka ammoo dhufanii garuu akka isaanitti sila amma quusuu qabna arguu hin dandeenye argisiisuu hin dandeenye lafti keetti waan guddoo ta'eef haa ta'uuti wanni isaan jedhan sun dhugaa fuula duratti lafa kanaaf nu yaaddanii karaan itti nu bahee akka ammoo nu gartee itti nu asirratti misoomni adda addaa nu argamu nu godhuu qabdanii salaam alaykum. Qooloon guutuu haasawa firii haasawame wanni haasawnu yeroo duraa gaaram goonii ol baanee isinii himne yeroo reef ammoo bakka qabsaa'onni gartee meeshaa kaayatu isinii himne amma ammoo wanni isinii himne beeytu bakka mariidha mana mariidha bakka isaan itti federeeshina geggeessan akkam ta'an garan bobba'an haala kamiin ifirraa deebifna bakka jedhan san ture galatoomaadha maqaa rabbiitiin hunda keessan galatoomfachuun barbaada akkasumatti galatoomaa qeerroo teenya galatoomaa atis galatoome galatoome kan dadhabee taa ilaal gaara bayyaa ollee mucaalaan mucaan wannoon seenaa mucaan keenya seenaa. Assalamu alaikum.